Halloo nageenyi gooftaa isin yaa baay'atu akkam jirtu fayyaana kaa keessan obboleewwan koo ani nagaa kootu galata waaqayyo baga jiraattanii baga eegamtanii har'a geessanii warri jiraattanii har'a geessan isin jira jara dubbiitti barriin jedhee warri eegamtanii har'a geessanii baga jiraattanii anillee isin jira galata gooftaa kun har'a gaheen jira waaqayyo fulfinni haa ta'u baga har'a geessanii isin jira sinan jaaladha sinan kabaja waaqayyo sinaa eebbisu iddoo hundumaa teessanii iddoo kamiin teessanii haala sinii ta'eef sinii hin taane keessa iddoo nama gammachiisu iddoo nama gammachiifne keessa teessanii warra yuutuubii koo laaltanii waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa siniin jecha gooftaan sinaa eebbisu waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu akkuma beekamoo ta'e warri isinitti tole laayikii godhaati laayikii gochuu baattan isaa kun isinitti toleani cinqatii isaan naquu kadhaa jechuun waan hin biraamti sheerii laayikii sabskraayibii maali akkuma isinitti tole godha akka sammuu keessan ajaji. Kanaanis miti waaqayyo waan hin jiraatta jedhee nama jiraachisa malee dirqama kaayyesnee karoorsinee hojii kan hojjedhee kanaan jiraachuun qaba kanaan iddoo akkanaa gahuun qaba jennee miti. Waaqayyo fedhiidhuma ittiin isin jiraachisu uumaan keessan hin qaba yoo ta'e sana fedhuma isaa sanaan isin jiraachisa. Morma kiyya hin laaliina akka nuu qadda jira nuu beeka. Yaada negatiifa tokko dhiisaa uumaa faayidaa hin qabu. Uumaan anas hin fayyadu isiniinis hin fayyadu warreen. Anillee jechuun dubbachuun barbaadu wanticha illee rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu. Warri yaada badaa barreessitan yaada badaa barreessuu keessanirra dhiisaa darbaa laalinaatti dirqama qabdu. Laalina laaltanii nama sarrabsitanii ofii isin jechuurra ofii isin qoriina maaliif namni tokko nama dabbara yookaan uffannaa isaan nama dabbara yookaan uqqini isaan nama dabbara yookaan bakka ilaali kan isin goone darbirra maafi mishkilaa. Rakkoo hin qabu. Waaqayyoo waan karoorsee ganama uumeen nama jiraachisa ilma namaa. Nutu kun ga'u sun ga'u kanattan darbaa sanan qabaddaa yoo mana jigaa yoo mana jigaa malee lubbuu takkitti qabna lama hin qabnu. Ishiyyuu immoo wanta biyya lafaarra jiru kana irratti itti dhufne malee nuti dhufnee kaane waan biyya lafaarra jiru kana harka keenyaan nu hojjennu yookaan hin uumne. Waan waaqayyoo hojjetee itti dhufne jechuudha. Kanan sinin jedha abbaa isinitti tolu warri na jaallatan immoo jirtu waaqayyo sinaa jaallatu yesuus sinaa eebbisu allaan keessan rabbiin keessa waan itti isin bultan. Garbeelii maaliin keessan isinaa jiraachisu biyya keessatti illee nagaan deebisee sinaa gahuu siniin jedha. Ani baazawwii nama na jibbuun nan jaalladha sababni isaa waan biraa keessa hin galin dubbadhusi viidiyoo kaleessa ganama waraabee sinii gadhiise irratti rakkoo ta'e sanaaf qirxaa dhiifama naa godhaa tokko isaa amma lammata dhiifama sin gaafadha. Viidiyoon eengadda waraabee haadha tiyya biraankii godhe sin gammachiisuu yookaan immoo sagalee haadha koo sin dhageessisuuf itti qophaa'ee yaada hojjedhe irratti ergan gadhiiseen gudii ta'e dhugaadha. Viidiyoo editii gochoo sun taane gaalaarii keessa galee ilaaleera laalee ka'een homtuu garaagaraa natti hin mul'anne gadhiise sinii galee irraan gadhiisee jedhee silkii kan biraatiin maaliif ani banadhee lafa kaawwadhe ofiif laayikee vingoon silkii tokkoon koomentii ofii barreessa jedhee gaafa naqu dhugaa siniin jedha gudiin ta'e intinii irratti mul'atee jira harma koo fi mucaa koo mul'ateera. Dhiifama guddaa sin gaafadha sallee dhugaadha dhiifama naa godha obboleewwan koo. Sinirra darbee miti gorsi namoota hedduu ani baazawwee ijoolleen jaalladhu obboleewwan koo sin jedhu namoonni hedduun ana caccaaltan as keessa jirtu. Sammuun keessan guddaa biyyoota gurguddaa deemtanii biyya tokko lamatti sadiitti dabartanii cimoon na caaltan hin jirtu nan beeka. Ani garuu walumatti qabeen obboleewwan koo ijoollee biyya hormaa jirtan siniin jedha. Malee kan na caaltan hin jirtu waaqayyo sinaa eebbisu dhiifama naa godha walumatti qabaatisallee. Wanta kaleessa sagalee dhagahamuu dideefis sababa isaa naa galuu dide sababii isaa ollaalee jedhu qulqullina kaameraati maali jedhee sirreesse maal jedhee nannabe baay'ee itti qorame baay'ee naaree sagalee sana dhagahamuu diduu isaatti maali jedheen gaafa nuuf gaafadhee laalee jedhu anatti sagalee gadi qabatee waraabe. Kara baay'ee nama dhaggeeffata namni keenya waan isaa galuuf waan isaan galles itoo hubatiin nama hadheessuu fi gamaalee fi viidiyoo waraabdii keenya keessa deemte footoo mana keenya fa'aa kaaftee na himatani. Waan ishiidhaan galii yookiis waan abbi tokko hin galiini maalummaan tokkotu hin galiniif xilliqitteedha nam tokko waan tokkotti. Ani viidiyoo naan gadhiifadhu niitoorkii waan harkisuuf gadi ba'ee kaameraa battadhee silkii koo battadhee deema naaf gadhiifamudha. Garuu nan kasasa in kasafna malee viidiyoo waraabdi footoo kaafti meesti mana manoota mandaroota waraabee isinitti gadhiisee footoo kaasee irratti gadhiisee beeka maaltu na dhibe. Kanaafuu maaliif isin hin jedhe beektu dhiifama isin gaafadheera.
utuu isaanii hin galiini waa tokko barreessu namni keenya utuu isaanii hin galiini waa tokko haasa'anaa jiru jechuudha namni tokko. Ani sagalee gadi qabadhee waraabuun koo kaleessa kanaafi sagaleen koo dhagahamaa jiran see dhagahamaa jiru ergan gadhiisee silkii sanaan waraabse ofii silkii tokko laaluu eegalee argee jechuudha. Otoo ishiidhaan galiini waan hojjechaa jiru mana keenya footoo kaastee gadhiisaa jirti postotaa jirti viidiyoo waraabdetti nakasasuu deemte dubartii tokko tasii yeroo tokko inaaffaan gaariidha iyyuu. Anillee baazawii jireenya koo keessatti baazawii isinii illee hin jedhu. Asaboo dana dhufe kana sanarratti haasa'uun barbaadu ani yeroo tokko gaariidha namni isinitti hin naafu namni innaas hin qoru namni innaa jireenya keessanitti aafu kanaafuu dhiifama naa godhaa viidiyoo kaleessaarraa dogoggoratu ta'e waan ta'eef waa'ee televezyiiniin gaafatame sanan irraa hojjedhe TV gaafatamee jira bakka ijoolleen baay'een yookaan obboloonni baay'een abbaan jii 32 abbaan jii 43 birrii meeqa naan jettanii birrii isaa wajjin isinii kaa'ee isinii hojjedhee ture egaa maal godhuu danda'are sagalee gadi qabadhee waraabe namoonni hedduun na dhaggeeffatu utuu isaaniin galii waan namaa kee xilliqqadanii galanii maqaa namaa addeessu fiiganii dhugaa isiniin jedha kanaaf jedhee sagalee gadi qabadhee waraabe dhagahamuu dide dhiifama isiniin jedha kanaaf iyyuu televezyiiniin abbaan jii 43 illee jira birrii 32 waan hundumaa isaa of keessatti qabate jechuudha waan hundumaa isaa of keessatti qabate gamada isaa muka isaa waan hunduma bakka mulu saaf keessatti qabate abbaan 32 abbaan 43 birrii 32 abbaan 40 injii 43 isa nagaafatte bulletin tokko ma abbaan 32 baazawee nama baazawee isiniin jedhu jecha kana fayyadamu isin irratti camulaa qisa boodana baay'atan barbaaduun nama tokkos illee dira deebii kan biraa nagaafattee jirta abbaan injii 43 atillee dhaggeeffadhu birrii 32 dha muluu isaa qabatee jechuudha wanta itti bitteetti dabaltu wala diishii farii wala riimootii hunda isaaf keessatti qabate birrii 32 muluu isaaf keessatti qabate geessummaa nuun hin danda'a lafa dhiyoo ta'es fagoo ta'es maafi mishkila waaqayyo fulfinni guddaan haa ta'u fayyaa qaba siniin geessa fayyee hin jira waan ta'eedhaaf iddoo garaa keessanii sinii ga'uun qaban jedha amma dandeettii kootti abbaan jii 32 illee gaafatamee jira abbaan injii 32 akkuma ammaa waan hundumaa of keessatti qabate inni illee birrii 21 waan hunda isaa of keessatti qabate innis birrii 300 qofaan hiisistu diishii isaa ol baaftanii kanumadha wanti isinitti dabaltan hin jiru diishii farii riimootii plastikii isaallee muka isaallee qabate waan hunda isaa of keessatti qabanillee kana dhagaafi sinni gaafattanii kalee sinii deebisee sagalee koo dhagaamuu dhiifama siniin jedha ammallee iyyee dubbachaa jira abbaan barbaade haa dhaggeeffatu abbaan barbaade naa kasastu rakkoo hin qabu deengaddaa beektu viidiyoon waraabni minaamin viidiyoon nama waraabin qabu mana koo keessaa hin hojjetadha jedhanii na kasasu maal jedhee waan isin gashu hin jiru jedheen gadi ba'e waan isin gashu hin jiru gibira mootummaatti gabbartee hojjechaa jirti waan ta'eef wanti isin gashu hin jiru dhee soorsaan irraa dhawwee isaaf haa tolu waan isin hin galiin waan hin hubatiin dhiisaa bira darbaa komentii negatiifaan barreessinaa baazawee chukootiif jirtu tokkoon keessan of duuba laalii of duuba maal ishee godha ofitti laqallaqxee dhufte ituun ishee arguu baadhe innis ture waaqayyo qaroo kana akkoo waan nu kenneef waan ittiin akka adda baafannuufi waan ittiin akka laalluufi sammuu kana horiirraa adda waan nu godheef ilma namaaf intala namaaf nama ta'e kan lafarra jiruufi bareedee fokkiseefi miti nama ta'e kan lafarra jiruuf akka yaada wal jijjiirree ittiin jiraanne ittiin wal jiraachifnuuf sammuu nuu kenne malkii koolaa kan laalti dabbaree darbuu dandeessa yaada kee kaa'uu hin barbaachisu yeroo kee maaliif gubda maaliif teessee yaadu malee barreessite si dabbareera na laalaa jirta garuu si dabbarraan maa barreessita barreessite immoo maaliif laalta dhiisteen dabartu akkana maal jedhuufi ati sikkoon galta bor uqqachuu jira akka har'amani namaa sitti bareede miti soba kan namaatti kan ofiiti amma uffata anaa ta'u haadha kiyyaaf hin ta'u kan haadha kiyyaa immoo naaf hin ta'u kan koo kan mokooti bakka mattaradheen bitadhe waan ta'eef kan namaa bafutsuum sinirratti nafu warra fakkaa baddan ani gilsii godhee sinitti hima sinirraa adda ba'a yaratee tolatee gaariitti bahii yaraatti bahii hojjedhu milkaa'uu baadhu kan koo kan mokooti har'a kana keessatti na argitee ofitti laqallaqxee dhufte ishii ilaaluun jibba minaamin jetta malee waggaa irraa immoo sin jiru ta'a tarii yoo hin lubbuun si bira hin jiru ta'a yoo hin immoo jijjiirameetu waan guddaa irra hin jira ta'a adda baafadhu ka'itii koomintii kee barreessi yookaan sirradhu ofii keetiif iyyuu tasgabbaa'e ofii keefuu sirradhu arrabsoon dura yaada badanaa barreessuuf dura ani sin caala beeki akkatti si caaluun qaba
waan biraa keessa hin galu sin caala garuu jecha kana kan barreessite ani maxxansu sin barbaadu ofitti laqallaqtee oftiin taluma kan laaluun jibba maana laaltaree maqaa keessa naawwan ammas hin beeka garuu maqaa keessa uun barbaadu dhiifama warri jecha badaa laaltee naariinii tigistii irraa godhattan sinirra tarkaanfadhee miti garuu ishumtu akka sirrattuu fanaan ofitti deebii obboleettiin nana ofitti deebii biyyi lafaa biyyoodha warqiin iyyuu yeroo isaatti irra darba yoo dhiqan deebisanii gubanii argitanitti waggaa kana akka maazarii dhiqsiisee gubsiisee warqii gurraa qollaasisee diggaame irra darba wanti hunduu bareennes furdannes turre arras immoo narraan dabarre garuu waaqayyoon jira ganaan itti ba'a garuu jecha keettii fi ani maaltu na dhibee miti akkuma anaan jette dabartee namoota hedduudhaan jetta waan ta'eef of sirreessisiin jedha sorry waan amma kana sinirratti yaa oleef dhiifama naa godha sinin jaaladha jechoota keessanirra hin dabarre warri mucaa irratti hin baasiini ofii keetillee naariini kominti badaallee ilaalin jettanii dhiifama naa godha wallaalee fi miti asirrattuu fanani borgaltee da'uutu jira huqqachuutu jira dhukkubsatuutu jira hiyyoomachuutu jira ituma qabdu akka itti fudhattee nyaattullee keessi kee gaafa banamuu didee si cufutu jira garuu sirradhu ofii keetiif jedhee malee jecha obboleewwan gaariirra darbee miti waan amma kana wajjin turtaniif guddaa galatooma sinin jaaladha warreen meeshaa jechuu barbaadan kaayyoo keessan itti fufaa amma Yesuus koona gargaaree uumaan koona gargaaree ani immoo amanamummaa kootti fufee sinii hojjedha siniif galmaan gaha ayyaana hedduutu nu fuuldura jira waaqayyoon jedhee jiraannee achi geenye ayyaanota hedduu dhufaa jira ayyaanota kanarratti maatii keessan firoota keessan sarapiraasii gochuun dagatiina waan xiqqoon gammachiisuun dagatiina har'a waan gaarii facaasa darbaa karaatti waaqayyo sinii deebisuun beektan anamma sinin beeku yeroon duraan biyya ormaa ture sinin beeku garuu akkuma keessa waan gaarii amma tokko darbataan ture warreen ani darbadhee fituun taane warreen ani hin beeknetu immoo isin jechuudha warreen ani hin beeknetu na jiraachisaa jiraarra waan gaarii facaasuun dagatiina beeka beekuu baadhaa facaasaa waaqayyo karaa isin hin beekne isin naannessee nama sinii kaasa ofii koo irratti arge waan baay'ee waan ta'eef sinan jaaladha umuriin keessa naa dheeratu warri madaami isin qoraa jirtus abdiin jira waaqayyo jira guyyaan isin gaa warri galuuf qophooftanii jirtanis karaa nagaa isinii haa ta'u jiraadhee naa jiraattanii amma walitti deebinutti yookaan bor yookaan har'ayyuu waaqayyo isin haa eegu rabbiin keessa sana eegu bakka jirtanitti sinan jaaladha nagaan tura.